Tole daawwattoota televizyiinii keenya har'ammoo kan isin daawwachiifnu qe'ee obbo Tuulaa Marraa deemnee iddoo ijaa isin daawwachiifna. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu waliin haa ta'u. Obbo bishaan kana laal bishaan kana akka cabsine bishaan kana eeg. nagaa jirtu? Nagaa kan fayyaa keessan jirtu? Nagaa. Har'a carraa argannee kunoo karaa toora televizyiinii keenyatiin dhufnee viidiyoo keenya qabannee isin waraabuudhaaf dhufne. Inni biraan immoo adeemsa keessan hojiin keessan baay'ee nutti tolee lafa kanatti waan akkanaa gochuu keessan baay'ee itti gammannee mee akkamittiin jalqaba irratti mee wantoota keessaniif karaa keessan ibsaa ta'u. Maqaan kiyya obbo Tuulaa Marraan jedhama. Obbo Tuulaa Marraa. Obbo Tuulaa Marraan jedhama. Isaan ilma keessanii? Kun ilma kiyya. Maqaan keessanoo? Maqaa keetti malee? Gabbisaa Tuulama. Gabbisaa Tuulama. Gabbisaa Tuulama. Mee hojii kana akkamittiin jalqabde sarara kana? Hojii kanaan jalqaba kanan jalqabee kophaa kiyya jalqabne ilma kiyya kana wajjin inni jalqabe. Abbaa Wanna kana. Abbaa kaa'unumaan godhu footaan namarra teechi. Okay. Ilmi keessan jedha. Ilmi ani bataa hojii kanallee jaalladhu. Beekta ammaan ilaala ilma koo. Loome ammaan ilaala. Bakkaan gattee hunda kiyyaa gisee takkumaa sanatti amma tattabe ani dinaa bobachuu hundi kiyya kun mee amma inni ga'u garteeti. Tole mee obbo Tuulaa Marraa sanyii kana mee eessaa argatta? Mee gara fuulduraatti deematoon raawwatisa. Sanyii kana mee eessarraa kan sanyii kana kanan argadhe ani waajjira qonnaa fi misooma albuuda Oromiyaa irraa hin argadhe. Paappaayii kuni amma itti ga'uusaa jeejaatti ga'a. Nyaatamuudhaaf jeejaatti ga'a. Kormaa fi Paappaayii kun kormaa qabdu qaba. Kormaa fi amma fakkeenyaaf maal adda baasnee beeku? Amma akkanatti gaafa jiru amma kormaa qabdu maal adda baasnee beekuu dandeenya? Wanni kormaa fi dhaltuusaa adda baasnee beekuu dandeenyu fakkeenyaaf kana gisee fudhannee kuni amma kormaadha amma kormaa. Hababaa fir godha laala. Gaafa hababaa isaa buusachuu. Hababaa isaa gaafa buusee akkanatti fir bandaa gisee akkanatti dhufana kormaa ta'uu isaa beekama. Beekama. Inni dhalaan kamiin buusu? Inni dhalaan immoo mee fakkeenyaaf nu agarsiise dhalaa as keessa. Dhalaan jecha dhadhee Kinooti laa. Okay, inni kun dhalaa. Inni kun dhalaa. Ammoo paappaayota jiran keessa dhalaa ta'uu isaa maal adda baastee beektame? Wanni ni adda baasee beekuun amma kun hin qabu laali kun an akka dura san firee san qabu jechuudha. Kan akka reefu san firee san qabu amma kun kanaan adda baastee beekuu dandeecha. Kanaaf kana mee jalqaba amma akkas godhuu keessanii amma lafa kana keessa egaa qe'ee obbo Tuulaa Marraa akkasitti bareedee jiru. Namoonni karaa kottee televizyiiniitiin gaafa ilaalan baay'ee bareedaadha. Kana gochuu keetti maaltu si dhagahama umurii dullummaa kanatti? Gammachuu guddaan natti dhagahama. Uduu namni muluunu Toophiyaan muluunu jaarsa jechuu baatee hidimee qabu kanatti fayyadamee raawwatee kana ammaan ilaalu gaafan hojjedhee ijoolleetti kanaatatti barsiisuu hin danda'u. Mee amma fakkeenyaaf kan amma gaafa tokkottan mee na yaala gaafa tokkottee illee hin beeku. Hidda guddaa. Ittiin nyaatii as kodheeyyeen. Amma yeroo tokkottu azana geechu jechuudha. Achi jalan keessa. Gaafa azana geechu hidda isaa waan ciramuuf. Hidda isaa waan kuttuuf irraa halaala irraa badattee. Wanti kun akka inni yaadutti baay'ee kan fagaatutti. Haga mee nyaachuu irra jalqabdee waggaa meeqas fayyaduu danda'ame? Irraa gurguruu jalqabdee. Irraa gurguruu jalqabee waggaa baay'eedha. Waggaa baay'ee. Waggaa 4-5 hanga 7 illee. Hanga 7 illee. Amma ilma egaa amma guyyaa irraa kan argamtan ilma keessan wajjin iddoo oomisha paappaayodhaa argamtedha. Inni kun maaliin as keessa biqile moo duraan? Kuni duraan dhaabbate uduu kun hin dhaabbatin dura jechuudha. Paappaayiin kun uduu hin dhaabbatin dura dhaabbate yoo duraa jaluman ta'a. Isa kan bareedinaafis hin ta'a dheeraadhe tan dhaabbate. Kan caalu dhufnaan immoo baduudhaaf jedha amma. Inni kun jechuun bu'aa akkasuma qabu gaaddisumaaf jechuudha. Gaaddisumaan malee bu'aa akkasuma. Gara fuulduraatti kaayuun keessan
Gara fuulduraatti Biqiloota biroo maal mee qaamni mootummaan akka isin deeggaruu barbaadan mee maal maaltu hawwii keessan? amma humnumaan dhabe malee maal seete ilma koo buna faa dhaabuun Okay. barbaada muuzii faa muuza kana Eh, dhaabuun eh. barbaade Abukaadoo. abukaatoo akobaadoo kana kana Okay. dhaabuun barbaade kana oduu mootummaan na cinaa dhaabbate hojjechuu nan barbaada oomishuu. Inni biraan immoo asitti immoo kan agarru. Kuni maangoodha kun. Maangoodha kuni hamma itti ga'uu isaa garuu si tursiisa kun. Kuni tura dafee hin ga'u. Obsaatu nyaataa jechuudha. Obsaatu nyaata. Akka obsaan aannan goromsaa dhugaa Dhugaa jedhamu isaan kanaalee nama obsaatu nyaata. kana nama obsa waggaa torbatti ga'a. Waggaa torba jechuudha. Abdii nama kutachiisa. Yoo obsan malee. Yoo obsan malee baay'ee abdii nama kutachiisa. Ani dhaqqabuu baadhu immoo inni jira. Mee immoo gara natti gaafa keenya jalqaba wanti ani ilaale kunoo iddoo kana. Maaliif as taa'ame kun? Kuni akkuma agartu afata. Daal silkii buusanii deemanii. Ilma kan ilma keessa ta'uu Albiin danda'a. qabdu kan sarraatanyoota kana Warra kutukutan. warra Warra kutukutan warra madaabaraa itti godhan warra waan isa barbaachisu bishaan obaasan isaantu asitti nyaata nyaata. Ahaa. Amma reefuma amma midhaan nyaatanii raawwatanii ta'u gadi ba'ani. Egaan qe'ee kana bareedaa akkasitti biqiltuu babbareedaawwan kana oomishtee namoota naannoo kanaaf fakkeenya ta'uu keetiif guddaa si galateeffannaa galatoomuu sin jenna. Egaan daawwattoota televizyiinii keenya qophii guyyaa har'aa obbo Tuulaa Tulamarraa wajjin dabarsine kana fakkaata. Torban immoo qophii birootii walitti deebinaa nagaatti.